Waa si gaafatachuu fedheenni gabaayee marakkachaa irra ittoo malee buddeen hin qabu. Mooraa keenyatti yoo seente amma raafuu duwwaa raafuu buunee ma jiraannaa. Oolaa tol galee nu jedha amma tu hormi dhufee nu ilaale. Ituma mooraa keenya kee dhuftee marrachuu qofannoo hafe. Atuu baay'ee nutti bu'aaratu dhufte. Ittoo malee buddeen hin jiru. Maal taayuun na bira dhaabatte. Maal akkas gargaaru barbaaddeeti? Waan ittiin buddeen bitaan bira 50 ta'u 100 ta'u harkatti dhungeettan ijoolleenis kana baatee ijiin jiraachaa jiran. Ijoolleen sana 100 nutti laatte. Gurroon ergitaadha. Maayinni maal hojjettu qofaatti maayinni qofaatti ol baasu maaltu fide? Maaltu ol baasu fide qofaatti? Darbiin jedhee. Darbi. Silaa darbi sin dadhabu. Maal beeknu waan tokko hin beekani. Callisanii ma dubbii namaa kee gadu. An amma saafi. Nu bira dhaabadhu maal miidhamu keenya miidhama keeti. Nu bira dhaabadhu. Garraa miidhatoo. Maali? Hin baane moo nagattee deemtee see? Darbi darbi. Darbi hojii fin dhufe. Waa'ee mama nare deemnu? Waa'ee mama nama ri'achaadha darbi jedhe. Nagaadha. Kokka waan deemna oolu. Maali anu giddumaa baatatti? Ben? Maal taate ijoolleen? Osoo akka kee hubannaa qabaatanii. Maal hubannaa maalii qabdi hin baranne? Kanaafiyyuu maal ta'e? Birrii 100 qarshii 100 50 sin tuffan. Yoo har'a jiraanni boritti dabarraa. Anis gaa baay'ee hin qabu. Beektaa? Isuma qabdurraa. Lubbuu tokko lubbuu sadii ol shaartan mana tokko keessatti. Lubbuu. Akkas hin tuffanne immoo abdiin qaba gaa. Kanumatti fayyadama. Kun dhibban alaatee mali. Miliyoona ta'ee siif adeemu. Ameen. Rakkinni sitti hin dhufin. Ameen ameen. Garaa rakkatee si eebbisee eebbifame. Ameen. Gaariitti si haa qabu. Sakka keenyaatti sin qabin. Ameen ameen. Ati immoo of eeggattee mana hojjettu maa? Si lamma inni wanni natti darbattee armaataan miillatti nammee amma miilli koo jira. Dha'een sirraa dhoo wannaan diddeemi. Samsameera. Maarree. Har'as dhufee irra buusee deeme. Ayi nama seera hin beekne. Ayi nama hin baranne. Seerri maal jedha waa'ee mana isa keessa jiraatanii dhufanii namarratti samsameera jedhu seerri maal jedha? Baasime. Maal jechuu isaati yaa? Namni ani seeraa oli. Ani dhiira. Ani du'uuf qophiidha. Ana malees namni eenyuree. Ani moo ofiin jettu yoo jiraatte waraqata kana kuti ol seenu. Tuffiidha. Maal yaadu isaati? Nama kana akkas gootu wayyoo deemu. Wayyoo deemu. Akaakayyuun koo dur kanaan akkanaa ijaaree meeqaaf kennaa oola. Har'a garuu asitti. Isbaa akaakayyoo warra dur waamin. Hamma warra wajjin jiraan duwwaadha. Baay'ee immoo nutti tolaa namichi kun dhiisi. Waamneeti. Waamne goonaaf dhiisi. Seerri maal jedhaa? Obsimee maaloo si keessa daffaa jira. Obsati karaa seeraa deemna dhugaadha. Seerri maal jedha? Seeraan bullame. Dhiisi bakka san iyyuu dhaquu baanneef ga'a. Hin argineetiin sirrata. Seerri maal jedhaa? Namni tokko mana kireeffatee ji'a 3 yoo waan kaffalu dhabee mana seeraatti waamamee gaafatamuu yookaan amma waggaa 2 iyyuudha. Dhiisi. Rakkinni isaa ilaalamee kan jiraachuu danda'a. Amma waggaa 2. Inni reegne malee akaakayyuun koo dur isa kana. Ana seeraa jira hin ariifatinati. Maal goona beektus hin kana. Namicha naa karaa seeraaf irraa kun. Karaa seeraa achiin ga'u taanaan immoo jira. Hin jennu isa hin jennu kun maal jedhaa? Kun maal dubbataa? Namni ani dhiira jettee deemu. Hamma sammuu isaatii hiree. Humnaan hin yaadinati. Seerri maal jedhaa? Hin ariifattaati. Ati dubbii biraatti nu gashuu barbaaddaa?
hiyyeessonni walitti namnitee mooraa jeetti kaa afur shan taatee maal balleessitan isin hatu balleesse hiyyeessa qalbii hin qabne dhufuutti buusa Oromoon. Akka goonu olii galleerra. Tokkummaan immoo humna. Jireenya isaa Harka tokkoon tokkummaadhaan olii galtee keenyaan nu dudduuba dhufee isa maxxanse kana ol duukaa kun. Waa'ee kanaa si beekan kuttuure maali? Maali na beeka kayoon beekeo. Maal anaan abiddetti ofuufisin. maal yaade beektu? Waan ta'uuf maatti been. Maal yaade beektu? Erga tokkummaadhaan yaadamee tokkummaadhaan kunkunnuu namicha kana ofirraa. Tokkummaan immoo isa caala. Isa humnaa kana seeraan qabu maal goona? Irra kaa. Namitti yaade garuu. Namitti maal godhatee waa'ee namitti seesu maal jedhaa? Tokko. Lama. Sadi. Tokkummaan immoo waan inni gochuu hin dandeenye hin jiru. Gadi taa'i. Maal akkamitti teenya laali baasi? Itoo nuun gaafatin iyyama keenya malee mooraa keenya seentanii samsameera jettanii guyyaan mana kiraayyoon nurra darbe nurra. Hinde gattee modootti kaffallu maanni balbala akkasitti darbatanii namatti bahu. Afachi mina naasaan seera malee dubbattanii beekumsa malee dubbattanii dubbii biraatti nu gashitu. Isa kana keessa oolchi. Waan ittiin itti hojjetatan baatanii walii gad deemu nuun baannee deemnerraa. Waan inni ittoo keenyatti godhe maal beenu? Seera keessa galuu qaba kunis seera keessa galuu qaba kunis. Inni ariifattiin ati nan dubbadhaan. Seerri akkasin gaafachiisu hin beektanii. Isa qofaadha. Akaakayyuun koo dur caddisanii boroo namaa seenuu sirriin. Booddee dubbannu waa'ee akaakayyuu. Bifattaniitu isa kuttan kana. Dubbifanneerra nuni ilaallatu. Isa dura eenyu kan waan kana kutee adda baasaa isin keessaa? Kan kutee olumaa gala tokkummaadha. Eessa jiran? Tokkummaan olitti nuyi. Sadi taatanii kuttan? Sadi taanee kunne. Amma eessatti hidhamuu barbaaddan? Bakki isinii mijatu eessa? Bakka itti tarii namumti nyaata isinii fiduu danda'u torbee kiyaa tokko ta'u lama ta'u eessa? Filadhaa rakkoon qabu dimokiraasiidhaa filannoo isinii kennina bakka itti hidhamtan filadhaa. Mana hidhanuu filaa jira. Akka seeraatti. Bakka filadhaan jedhe waa'ee seeraa miti bakka filadhaa bakka itti hidhamtan. Waan balleessine barachuudhaan mana hidhaa. Manni seeraa mana barumsaati. Ituun balleessin immoo kan hidhamuu qabu eenyu? Akka ammaatti akka hojii ammaatti kan hidhamuu qabu eenyu kan jedhu seerri dubbata. Kun eessaa dhufe kun qaama olaanurraa dhufe kun waan asii dhufe miti ajajaam kun gaaraa dhufe laa kun gaaraa dhufe laa. Seeraan ol namni jira yoo naan jettanii gaariidha. Qaami balleesse immoo filatee hidhamatu hin ta'in seeratu itti gaafachiisee lafatti seerritti murteessetti hidhama malee lafa isin itti filtan ittiin hidhama. Lafa murteessinetti hidhatanii hidhamtu. Natti murteessinna seerri. Lafa barbaannetti isiniinuu lafa barbaannetti lafa filannoo keenyaatti. Hin dhumtanii achi keessatti beelaan hin dhumtanii. Eri kaasii yoo laasaa olteeosilas dhagaan ture. Siinis osi dhagaan ture. Ani mooraa mani ilaaluu dhufe. Kiraayin manaas immoo geera. Kiraayin manaas immoo deema. An dubbadduunni kun seera ni ilaallatu rakkoon qabu. Sanbadduraadha kaa sanbadduraa. Maaliyyuu lubbuu nama keessaa fuudhanii hin qoosnaan kun maaliin ta'a? Afachaa naasaan isaan ariifatanii dubbatu dhugaadha har'a guyyaan har'a hojii keenya moo beektu sanbadduraadha kan miindaatti fudhan isin dhowwachuuf guyyaa dabarsu bituu hin ta'in fudhannee isinii kenninaadha malee dhiifama wajjin isiniin jecha akka nama seera beeku tokkootti. Kiraayi mana maalii kaffaltu sinoo foon dheedduu kiraayi mana maalii kaffaltu? Dhugaadha foon nyaanne. Foon nyaanne. Nyaannee beenna. Nyaannee beenna gannuun qabin nyaannee beenna. Qoosaa jaallatu inni qoosa akkasumatti qoosa. Beeka gootanii? Meeshaalee mana keessa jirus buuqqaasee argeera. Maal gocha? Hundumtuu raafumaan kan guuteedha. Raafuu kanaaf eeggannoo godha. Hin jenneen. Magariisa Sodaan keenya kanaaf. bubuqqa'eera wanni tokko immoo ta'e mana kana keessatti ta'ennaan. Mana fincaanis akka carraa seenee ilaaleera. Innis raafuudhuma. Dhugaatii danda'a. Gaafa sanbata duraa darbeennaan rakkoon biraan isin argachuu danda'a. Deebiis dhufuu nan danda'a wanti beekamaan hin jiru. Kanaaf hin argattu taanaan isaasittis. Tole. Maali kun isheen raafuu qofaan kun. Kanumaan ooluu waa guddaa. Dhugaa isinitti himaa. Akaakayyuun koo rakkinuma hin jibbinaa. Akaakayyuun jedhi maaf irraa olee itti naasuuf ni reema? Dhuguma raafuu irraa beeka. Dhuguma raafuu dhugaa. Gadi nama qabdu rakkoo keessattu isin immoo. Maaf laalte ree? Waanuma tokko bubuqqisee fitee meeshaa maal tabe?
Ituma qarmii buumatu baakee bal'aat baate dhugaa dhiitti soo namne dhuma orkinaara teessee. Namichi abbee mana keessa naannee mana funcaanii keenya dhaqee raafuu qofa nyaattu ijoollee raafuu Nan diriirsamanii isin turraan qabe maleen garaan koo badduudha. akka Daani'el raafuu filateen beekuun. Maal beeka waa'ee raafuu dha waa'ee raafuu beeke akka pirootiiniidhaaf akka tempireechara qaama keenyaa to'atu dha beeke akkana nuun jedhu. Dhugaa waaqata akkana nuun jedhu. Waama tokko. Keessuma immoo darbee jechuudha. Namuma kolfaa taane yeruma namni waa'ee keenya raafuudhaani taa'ee ciree nyaatee taa'ee laaqana nyaatutu natti hin tolanaa. Dur jechuudha dura akaakayyuun keenya loon duuba yaanee odhaa deemnam loon saawwan odhaa deemnam nuun anarraa akkatti kanaan abbaa kolfaa taane Namba diyaadakku. Isuma dur jettu narraa dhaame maaloo. hin jaallattanii beeka hin jaallattanii hin qabdan kaa. Maayini. Iddoo qabaattanii akkasiin jettan. Baa dur hin jedhin hin gaanni durii dur deebii dhala. Dur naan jenne bira dhaabattee naan lammata. Maani Kan namicha danda'e inni kan raafuu jecha danda'e waan meeqa danda'e durii kee dadhaben. Maalla ifattaree maayini? Dur naan jedhin. Haasaa biraan barbaaddu ati maayini. Atuu durdur naan hin jedhin. Waan durdur sin hin jedhu hin qabna waan qabnu ufan dubbadde. Abbaan barbaade immoo akkam nuun hin jedhu nuun. Qabadoo barbaade iyyuu. Hojii jibbita silayyuu. Silaa usitti hin tolu giddii dhuftee na bira dhaabatte gad deebitu. Kanuma immoo nyaatta naan fidamoo. Natti darbattee boon kee maal godha? Affeeltee nyaatta.